Hayyee ani gaafin isin gaafa irratti deebii kennuu hin dandeenye warra kiristaanaa. Sababbiin deebii isin kennuu hin dandeenye keessaa inni tokko wantoota kanarratti ragaa tokkoyyuu hin qabdan. Dhibba jala sararee isin hima wallaahi wabillaahin ragaa tokko hin qabdan. Suuraa maaramii kan ciistes haa ta'u istaayilii ishee dhaabbattees haa ta'u akka barbaadde silaan qixa sheeyyuu ani suuraa istaayilii hin qabu mikinaatu isheen sun faranjiidha lammii faranjiiti dubartiidha nama na caala sana xareedha warroota aaftii adda beekudha waan ta'eef istaayilaan suuraa ka'u qixa isheen beeku garuu akkuma walii galaatittu warri maaramii dheettaniitiin suuraa faranjii olii gadi ooftanii tokkoffaarratti suuraa namaati malee suuraa maaramii miti. Maaramii namumti argas hin jiru namumni kaasas hin jiru. Iyyasuusis yaa ta'u namumti argas hin jiru namumti kaasas hin jiru. Macaafarrattis barreeffamee hin jiru. Isin kijiba suuraa kaaftanii gabaarratti gurgurtanii gabiirra oolfachuuf malee wantumti maaramiidha, Gabreelidha, Goorgisiidha, Takil Hayimaanotiidha, Rufaayiliidha kanneen jettanii too jechuudha takka abboodha jettanii luka tokko irraa murtanii nuuf jecha abboon luka murameera nuuf jecha jechuudha shimbirroon ija keessaa fudhatteerti takliyeen nuuf jecha luka muramee too jechuudha waaqayyooni koola jaha kennee fi 8 kennee fi kijiba hunduu jechuudha kijiba qeesonni isin ittiin kijibdee too jechuudha lafa isin kaa'aa jirtuudhaan fakkeenya takliye yoo fudhanne takil Hayimaanot luka tokko hin qabu. Shibaadha naafadha jettanii isinii galee suuraa eenyu fuutan suuraa faranjii fuutanii luka tokko irraa dhiistanii tokkoon dhaabdanii akkas godhaa jirtan. Qeesiin dammoo maal isiniin jedha bar takil Hayimaanotiin isaanirraa fakkeenya fudhadhaa amantaa keessan irratti cimaa isinii jecha luka tokko akkanatti dhabee isinii jecha akkana ta'ee takiliyeen isinii jecha waggaa 100 zuqaalaa karaa irraa osoo dhaabbatu waggaa 100 guutuu osoo dhaabbatuutiin akkatti shimbirroon ija keessaa fudhatteettan. Makoodiin ija keessaa fudhatteettanii warri nu barsiistan tokkoffaarratti suurumti sunuyyuu kijibadha. Ijaaf shimbirroollee isintu wal bira kaa'ee seefii fi takliyallee isintu wal bira kaa'ee maaramiillee isinumatu uummate malee faranjii uumtanii aaktii faranjii gootanii TV keessa nuuf gootanii baadiyyaarratti nu boochisaa baatan yeroo waan beekne san. Isinii galee fiilmii dalagame fiilmii warroonni faranjii dalagame fiilmii hindiin dalagde isaan nu boochisaa turtani jechuudha. Iyyasuus akkatti saqqalameeraa garafameeraa kiloo fiilmiin isaa ittanii siqlatii irratti ilaalu osoo ijji keenya walitti hin deemii kan nu boochistan kijibadha. Kanammoo dhugaarratti hundaa'itanii dubbachaa ture. Ergaatiin ragaa qabaatanii dhugaa dheettanii qeesii abbaa barbaaddanii fidaa dhuguma macaafa keessa hoo jiraate kan dubbadhe kanaafi natu jechuudha isiniif itti gaafatama. Namicha luka tokko shibaa gootanillee natu isiniif gaafatama. Akka seeraatitti silaa suuraa nama dhuunfaa fakkeenya suuraa kiyya fuutanii yoo shibaa gootanii shibaadha naan jettani yookaan immoo harka tokko irraa murtanii akkana naan jettani akka seeraatittuu ni adabamtanii jechuudha. Anaa afaan hin dubbate kana miti. Kanaaf kijibadha. Imbooyinaa na jala deemtanii too jechuudha. Qiddusa malaakitochi tokkichi isaanii akkuma amantaa kiristaanatittu ragaa tokko hin qabanii waan kijibadha kijibarratti wanta hundaa'e takkeedha. Lammaffaa irratti dammoo waaqayyoon gabaa keessaa bitamee hin sagadamuufi. Gabaa keessaa fuutanii bakka shunkurtii itti fuutanii bakka timaatimiitti fuutanii qarshii 10 qarshii 20 bittanii mana keessatti awwaara irraa xaraydanii kabajetti gootanii laxxaftanii fi naxalaa ofirratti darbattanii sagaddanii sunillee waaqayyoon gabaa keessaa hin bitamu jechuudha. Bitameetiif hin sagadamu jechuudha. Itti aansuudhaan dammoo waa'ee taabotaa taabonni hin hatamu waaqni hin hatamu isinii galee xaawulaa fiddanii raawwattanii suuraa birrii 10 keessanii mee namni kiristaana ta'eetiin hin jechuudha. Waa'ee xillaatii keessa jiru nan beeka kan jedhu dhufee haa dubbatu. Yoo qeesii ta'een alatti inni sun maal jedhama? Iccitii taabotaa jedhama. Isinii galee akkuma macaafatittuu iccitii waan adda addaa jira. Iccitii cubbaa jira, iccitii qurbaana jira, iccitii takliilii jira, wantoota adda addaatu jira. Inni sun immoo iccitii taabotaati. Iccitii taabotaa kana mee dubartiin kiristaanaa kan beektu fidaanatti. Sanbattamaarii taatee dhiirri kiristaanaa kan beeku natti fidaa. Iccitii tana kan beeku eenyuun qeesii fi warra san tolchuu bichaadha. Isinii galee taabonni asiin dhufu jedhama. Ni kijibama. Kijiba itti kaahama jechuudha. Taabonni maalidha? Xaawulaan saanduqni ni tolchama. Hinoo saanduqa argitaniirtan miti? Saanduqa hinoo daa'ima yoo daa'ima kiristaanaa fa'aa daa'imti xiqqoon gaafa jechuudha awwaalamtu saanduqni tolfamu wayiin jiru xiqqaan jechuudha. Waan akkasiitu tolfamee isa keessa waraqaa abboomii 10tu barreeffamee ta'a. Abboomii 10 ni beektanii. Isaa fi fakkeenya yoo taa'onni sun Mikaa'ela ta'e suuraa Mikaa'elaa keessa ta'a. Isa kanammoo dubartiin biran geechuu hin banamuu akkanan ta'uu takka hatameera
birrii walitti guuraa taabota binna taabota birrii mana keetii walitti guurtee kaatee waaqayyo bitattaati yoo jettu waaqayyoon birriin bitamaa birri san eenyutu hambifata qeesitu hambifata jechuudha isin egalee mala birrii isinirraa nyaataniin ija banadhaa naqqaa wallaahi ija banadhaa birrii tokko manarra deemanii isinirraa guuran dirqama isinirra jiruun akka iddirriititti baadiyyaa irratti birrii guurram maalidha bataskaana keessa bete maqdasii keessa bataskaanni hatameera dirqama bataskaana bituu qabneedha fakkeenya yoo kaameetoo bataskaana tokko bituudhaaf miliyoonni 4 yoo guurrame siiliin sun kan ittiin bitamu qarshii 200 qarshii 300 saanduqa faana qarshii 1000 takkan taatu isuma san baatanii dhufanii ni simatamaa minxaafiin dhafamaa fi isin isaaf sagadaa jirtan waaqayyoof sagadaan jirtan fiilmii dalagamaa jiruuf sagadaa jirtanii jechuudha kanumaaf jecha warri kiristaanaa waaqayyoon hin bitamu waaqayyoon hin hatamu waaqayyoon gabaa keessaa hin fuudhamu waan kijibaatii ija banadhaa isinii galee dubbina hin dubbadde irratti ragaa fidi waan anjettan isinumti ragaa fidadhaa mataan kan keessan macaafa kam irratti mee eenyu maaramii fi Mikaa'elaaf Goorgisii fi Yesuus argee suuraa isinii kaase suuraa sana yoo eenyu sagadaa isiniin jedhe eenyu sagade isa takleen nu ajajettan moo isa Rufaa'el nu ajajettan eenyu isin ajajamu Egzaaraabiit isin ajaje waan tokko kan isin ajajan jiru ban ajaja maalii jala deemtani ajaja qeesii jala deemtani amantaas akkamiin fudhattanii deemaa jirtan isin fakkaate isiniin kun akka dhaaltummaatitti fudhattan Mikinaatu maatirraa dhaalameera malee beekamee hubatamee waa'ee taabotaa baratamee waa'ee amantii baratamee itti amanaan jirtan isin jechuudha soba eenyumtu akkasitti amanaan jiru walduuba deemne tomboonyu yoo bataskaanatti hin dhiyaatina bataskaana iddoo kinoo taawwayii jira Beetleemii jedhama addetti ijaarramee jechuudha waan san qeesii bichaa qulfii baatee deema daaqoniin qulfii of harkaa qabdu hin jirtu sanbattamaariin qulfii Beetleemii of harkaa qabdu miti ulaa san tarkaanfachuu itti waliin dandeettu jechuudha mikinaatuun dubartiin tu sammuu qabdi mala qabdi as keessa maaltu jira itti ukattee bantee laaltee jechuudha gaafa sammoonni salphatan isinii galee oromoon maal jedha mala dubartiidha dubartiin waan mala beektuu fi haala beektuuf dubartii hatta moloksee gurguddoo sanuu ittiin dhiyeessan jechuudha waan achi keessa jiru akka hin barreef jechuudha yoo barbaade moo qeesin yoo timqanni ba'u asii deemee hanga achi deemee bataskaanni socho'uu dide dhageettanii hirtannatti fakkaata jechuudha bataskaanni deemuu dideera dhaabbatee jira jedhanii foon nyaachuudhaafi bar yookaan birrii hangana barbaada yookaan itti qalamuu qaba jedhanii horii fidanii itti qalan ishee sammuu yoo jechuudha inni itti qalamamee yoo raawwatee dhiiga argatee bataskaanni achi socho'ee irraa bu'ee raawwate foon eenyu nyaata qeesuma bataskaana baate santu nyaata jechuudha isinii galee foon nyaachuudhaaf muudii isinitti qabatan bataskaanni socho'uu dadhabeera deemuu dideera waatu jira bakka kana itti qalamu malee hin ta'u hee waaqalakkii itti qaltee horii itti qaltee raawwattee sossobdee ooftaa daa'ima karameellaa bittuuf sitti fakkaate waaqayyo ka sossobaadhaan deemamu sammuu teessan banadhaamifuma kan keessan jechuudha muudii hin qabatina wallaahin kanumaaf jecha sammuu keessan banadhaadha waaqayyo qooyi yoo hoolaan qalameef barbaadee deemamu yoo re'een qalameef barbaadee deemamu yoo birrii hangana walitti guurtan qaba wantini ta'e socho'ee akkasanii deema isin akkamiin goyyomtan mee rabbiidhaatu kun gowwummaadha beebboloota kiyya kanaaf sammuu teessan banaa akka namummaatitti yaada dubbisuu wallaalta nama isinitti nima akka namaatitti yaada intii wanni kun akkamitti akkana ta'ee dhaatu sammuu keessan addaan banaa isinii galee isatu isin baasa waan akkasiiti wanna dubbadhi kana yoo dogongoradha sobdeerta kijibadha ragaa qabna yoo jettani wallaahi wabillaahi natu baheetu dhiifama isin gaafata garuu waan kijiba miti wannan ofii kiyyaa mana amantaa keessa tajaajilaa tureefan waggaa ilaa hangara dhaladhee biyyarraa ba'u wallaahi warri biyya kiyyaa warroonni naannoo kiyyaa hundi keessanuu ni beektanii na jala sini jirtanii bataskaana keessatti wannan guddadheefan sinigalee manni keenya bataskaana irraa daqiiqa 5 akkasii deemama sinigalee waan bataskaana keessa jiru mee yaaqee sinuu himi yoo jenneen iccitiidhaati baruu hin dandeettu maaliif baruu barbaadde umrii tanaan iccitii baruu hin dandeettu siin jedhan siigalee umrii kanaan ati baruun siif hin ta'u siin jedhan waan kana ta'eef jecha osoo waan fee ta'e warri kiristaanaa amma dhaggeeffataa jirtanis dhaqaatii mee bataskaana keessa tsallaatii keessa maaltu jireedha waa warqii isinii kaan siinti fakkaate sochi keessa be warqii kaanii warqiin gatii qaaliidhaan bitama waan qarshii 1000 takkam binne tochi keessa jira bar ofii bitanii muudii isinitti qabatanii jechuudha ofiin sagadanii fi isin akka sagaddan isin godhaa jiru kanaaf sammuu keessan banadhaa somayyaan umaa isinii godhuu hin dandeechu ane barsiisuun irratti dirqamadha yoo feetan amanaa yoo feetan kafara garuu dhugaan kanadha
dharri kanadha jechuudha. Kabajaan hanga nama tokkotti koottaa deebisa isin jedhe isin deebisuu hin dandeessanii arraba malee waan ta'eef jechuudha. Dhugaan jiru kan yoo feetan fudhadhaa yoo feetan dhiisaa dhimma keessanii sun mirga guutuu qabdan waan akkasiiti. Yoo dogongorteef ragaa qabnetti ammoo ammallee manni kiyya banaadha. Xumureeraan baay'ee isin dubbadhu kana caala waan dubbadheen boottanii ani akka boottanis hin fedhu akkuma isin dhaggeeffattan hin fedha malee jechuudha.